waan feete mana kootti ammoo seera mana kooti isinitti him wallahi namni tokko yookiis boohe rakkina isaa gizee himatu as jalaa boonyaan warra modeetara fandawwalaa qoy as jalaa boonyaan rabbi fatiyaanan godhin qileensi seensisa as jala lammata ija koon argitu as jala dhufte nuti qoosaatiin jiru waan dhugaarra jirra shi waan likiskisiirra jiru nuti deema ganda kashkashee deemaati achi taa'ati waa dhaggeeffadhaa nuti nama yaalaa jirra namni gizee rakkoo isaa himatu ittiin kolfamu okay abshir jabaadhu jedhaman himadhu abibti dubbadhu bareeddu dubbadhu wallahi kuna modeetara waa maaraan namni tokko namatti nama ijoollee mana kootti galanii waa dubbatanitti dubbachuu hin dandeessan as jala kolfuullee hin dandeessan dubbadhu hobbii kaatee nee katanassa shishi nee tiktok line yalla nama blockii godhamu nama mute godhamu baay'ee jira quufaan as jala jira dubbadha bifti okay yaani ni naqabu mucaa wayii tokko baay'ee jaaladha beekta inni garuu anaan duubatti dubartii wayii takka waliin haasa'a isii sana immoo hin jaaladhu naan jaa isiin ammoo baay'ee tokko suuraa isaallee poostii gootii yaani karaa hundattuu yaani miidiyaa isirratti gallakkifatti inni ammoo isiin jaaladhu naan jaa isa baay'ee hin jaaladha kanarraa waan naadhaamte tokko naadhaamin sin jaalko obboleettii takkatti yaani wal bira jirtu sin jaalallee keeti laa jaalallee kiyya malee wal bira hin jiru fagoo inni biyya jiraati biyya ormaa jirta laa biyyuma ormaa jiran lolachuu biyya arabaa jirra isiillee asuma jirti biyyuma arabaa okay isii jaallataa koppiliin kana godha warri as jala jirtan taabtaabillee na godha isii jaallataa siin jaalalleedha isiidhaan wal jaallataa garuutu immoo hin jaalladhu jedhee si kijiba anaan hin jaaladhu naan jaa garuu aan akka isii jaallatun beeku anaan hin jaaladhu naan jaa isiin garuu hedduu takka suuraa isaa fayyadamti namni baay'eelleen akka inni isii jaallatu naaf himaa garuu ammoo inni akkuma nama isiin jaallanne naa waliin haasa akka nama isiin feenetti jinsi beekti hiriyaa kee turte hin beekti ani miidiyaa feesbuukii fi kana kanneen walitti qabna wal beekna garuu isii okay wal beektanii jaalallee kee ta'uu ni isiin jaalallee kee ta'uu isaanii beekti ni beekti akkaan poostii godhullee akkaan yaani istoorii feesbuukii kanneen akka godhullee hin beekti booda isa eegaltee jennaan na bilookte okay ati isa qorattee jirta isa seeraan laaltee jirta yaani namni nama namu beektaa fatuu hooyin kakata wallahi yaa ilmi namaa ilaalti inni ni kakata ammallee guyyaa tokko irratti dhaqqabee gaa sa'aatii isaa waliin haasoyte yaani ana aarsuudhaaf jettee sa'aatii isaa waliin haasoyte qabattee feesbuukii irratti baastee achirratti argee shakku eegale anillee haga isa dura amanuu dhiise okay la dubartii shayxaan waswaasul khannaasiidha dubartii jechuun rabbiin gizee nu uumu shayxana godhe nu uume nu tolchuus dandeenya balleessuus dandeenya beekaa shayxana taana okay isiini dubartii summiidha dubartii beekaa yawwana si aarsuudha yooni dhugumatti hin jaalladhu jedhe rabbii tokkichatu isa argaara hordofteellee bira ga'uu dandeessa inni wallahi dubartii jechuun shayxana waswaasiidha beekaa si aarsuudha si galee yoo waan si beektu ta'e si aarsuudha footoo isaa fayyadamtee akka waan jaalala waliin qabanu ta'anii dubartoonni waanuma nu hundi hojjannu kun beekadhu dubartii jechuun kana hojjechuu sitti dandeessi namoota naannoo si jiran isallee seeraan qoradhu yookiis isa seeraan teessisi habiibii jedhiin ilaal jedhiin jaalalli mute godhadhooti si deddeebisaara si fixadheennan kaasta habiibii jedhiin sin jaalladha sin kabaja dhugumattuu yoo na jaallatte kara fuunduraatiif yoo jireenya keenya fufnu ta'e okay jibbaan walirraa fagaachuurraa okay si ati jaallataartu kun yoo si taate rakkoo hin qabu atuun miidhiin atuu sin miidhiin
nagaadhaan adda baanaa. Takkiin immoo laal takkiin immoo an jedhin badiyyoon qabaadhe anarratti yoo hanqinni jiraate dogongorri jiraate na gorfadhu. Hanqina koo natti himiiti tolcheetan si wajjin fufaa. Ani si jaalladha, si kabajaa, si dhabuu hin fedhu. Garuutu immoo yoo ati noo mooraalii keetii sammuu keetiif jecha malee ani si jaalladha malee si jaalladhu jedhi dhugaadhuma natti himi jedhiin hin sodaatini. Miknyaatu ani si jaalladha si wajjin yeroo baay'ee dabarseen jira. Akkaati namiitee deemtus akkanaan si miidhus hin barbaadu. Qurxii kana naa himi jedhiiti. Dhugaan siin jira. Jedhiiti gaafadhuun teessisii nagaadhaan dubartiin sheexana deemi kaa jaallate kaa ana sii caalti kaa hin jedhin. Dhiirri dubartii ilaal yootuu si jaallatu ta'ee yootuu immoo haala tasgabbiidhaan isa jaalala akkanaa kenniteefi inni nuu si dhiisee hin deemu. Yoo dhugumatti jaalala kee qabaate. Jecha kana itti fayyadamii jecha kana gaafadhuuni si galee gaafadhuuti achii booda inni wallaahi aziim baqa qurxii isaa si himaa jechuudha. Maaliif gizee hunda isa shakkaa mataa of dhukkubsaa inni isii jaallataa adada poostii argiteen maraachuu adada no akkasiin godhiniti akkas jedhi gaafadhuun jedhe sitti himaa. Dhugaa kiyya miti gaa'is an akkasiin fayyadama nama akkanaa. Aishee taate fatoo koo galata. Akkaayyee baay'ee tokko galatami fatoo hedduun si jaaladha hedduun si kabajaa na olin rabbi si haa jaalatuun si jaalatu bareedduu koo. Rabbi si haa jaallatu bareeddu koo. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Hubbil albi የመዳም ቅመሞችን ሬት ከውበት እኔ ቆንጆ ዌልካም አይ ላቭ ዩ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ፈትዬ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ በሬዱ ኮ ጅርታ ከማሬትያ ነጋ ወላከም አቱማን ጥንባገን ወጅራትሽ ሲምቦነሽ የውማ ኡማሚት ያቢብቲ ለቶ ቤትን ያሱታላችሁ ታላምትሽ ገራትያ ረቢን አመሊያ ካምት ወላሲ ያጉድሱ ጃለል ኡመታ ረቢን ሲፋከኑ አሜን ሰጭማኑ ፍላታርታ ጀጀሪስቴ ኦኔኬ ነጀቤሳርታ አለይኩም ሰላም ማኪራሲ ያጃቤሱ ሺ ማማኪያ እሺ አሜን አሜን ሮዚ ቆይላሱ አመዋነ ስር ጅርቱፍ ኢንሻአላህ መሰጅ ሲበረሳ ካናፊ ወላኒ ለካ ወባቱ ለፊደ መረካንኬ ካን ማንኬ ማንቴ ወላና ማኒ yoo rakkoo qabaattee waan feete laal yoo namni takka himachuu sodaattan fakkeenya namaan godhadhaa himadhaa. Roozii koo I love you ene fiqreene qoonjoo. Wallah fatiyye beekta akkuma isin jette amma daamummaa kiyyaan akkuma isin jette mucaa na jaalataa ture. Bakka yeroo na jaalatan si jaalataa hin turre bakka barumsallee yeroo an bara dhukutaa sagalee waan bara dhuraa na jala deemaa ture bakka hin maraateen maa fayyaan qabu jedhaanii ture. Amma bakka deebi'ee wallahi gaafa inni na jaatee biyyaa ba'ee jedhetti gaafa namni tokko hin jira miree yeroo wal jaalatu ni dhufa faraqaadha. Amma gaafa inni tabiraa jaalate ani jaaladhe. Amma inni immoo jaalala kiyya kana hoomatti illee herreegaa hin jiru maalillee hin jedhu. Wallahi biyya ormaa keessatti kaakunu amma namni nama natti fakkaatu inni mootu Sin barbaadu lenaan jedhu garuu mootu yeroo baay'ee footoo isaa kan ijoollee durbaa wajjin ka'ee poost ta'uun arga Facebook irratti. Yaani wajjin ka'ee poost godha dhalaa wajjin. Dubartiitu isa wajjin ka'ee mana barumsaatitti ni jira mi'aan maree bakka akka itti maramanii ka'anii footoo poost godhanii naa ergan faa karaa imootiin bakka rakkadee imoo baay'eef jalaa gube ammallee imoo mukii hordofanii mala bilbilesaa keessaa fudhatanii isaan na ergaa hin beeku ammallee dhufanii footoo manaa ergan. Sila kami wanti kun anummaan tun qo'ee maaloo balleessee yoo immoo qayyara dhullee dubartiin kun na dhuftee akkana fuuldura isaa na ergan jedhe anaan immootu ara rakkoota akka hin qabu yoo barbaadde maatii keessanii ergachuu danda'a. Yeroo tunaaf hin guunne malee barumsa kana bichaa eebbisiifamee haa ba'u minaan jedha. Yoo immootu akkana inni yoo poost ni godha dhalaa wajjin poost ni godha kana naa himi. Inni hin godhu. Dubartiin maallaqa ni ergitaafi. Ani maallaqa ergeef hin beeku maatiin isaanii ni qabaniyyuu ergeef hin beeku maallaqanis nan gaafanne. Bakka wallaama bakka inni jaaladha garuu inni akkamii dubartoonni kun gamaa namni illee waan yommuu mucaan dubartii akkanaa wajjin jira ati jireenya mataan keetti jiraadhu dubartiin biyya arabaa
Biyyaan si daaspooraa soxxan waan taateef waan hireen keetii soqadhu malee isa teeteen eegini mucaan ijoollee hedduu jala deemaa naan jedhanii. Okay. Wallaa akkasii ati kana maal jette inni mootu rakkoo hin qabu kijiba namaa hin laalini hardhallee borullee sima faana jira barumsuu kana bichaa haa bakkaan gaadhu jedha. Bakka gaafii guddaa tokko natti ta'ee beektaa bakka yeroo baay'ee har'a mootu asirratti kaakun ati dambalii kana bantee jennaan asirratti godhaanamuuf dhufne akkasii fatteeti yaa malaka. Rakkoo garuu inni yaani inni atiin sigalee jecha namoonni yeroo baay'ee nama wal jaallatu kana adda fageessuuf cinqamu. Sigalee wayyee adda fageessuuf cinqama sigalee ani yeroo takka haasaa namaatiin jaalalleessa ta'uu dhalaa dubartiis yoo natti dhiyaatte yoo namni si hamatte naan jedheen amanu ija kiyyaan gurra kiyyaan gaafan dhaga'e dhuma sigalee ati waan akkana dhageessee beektaa yaani ijaan argitee yookiis isarraa jechoota isaarraa jechoota fayyadamu keessaa fudhachuu dandeessa ilma namaa sigalee. Jechoota si wajjin fayyadamu haala takka takkarraa barachuu dandeessa. Yookiis immoo yoo obbolaa qabaatte obboleettiin kee obboleettiidha. Sigalee obboleettii kee jala keessee laaltee akkaataa inni oolu akkaataatti yaani jiramtis ilaaltee sitti himuu dandeessi. Waan akkanaa fayyadamteettaa yaani jechuma namaatiin kaatee isa jibbitee isarraa fagaachuurra isallee yeroo hunda isa hiraartee jedhaa ooluurraa. Waan akkana yaani qorachuu atu qorattee bareedaadha. Maaliif ilmi dhiiraa intiniin jaallatu nama isa halkanii guyyaa hiraariin jaallatu ciqinciqiin jaallatu dhiirri hedduu ciqinciqii sodaata jireenya isaa keessatti. Sigalee ilmi dhiiraa haasaan jaallatu haasoftee wajjin teessee wal amanuu kanatti amana. Nuti dubartiin immoo caqcaqaadha sigaletti. Kana gootee iyyuu inni kanaan sirraa fagaachuurra gaabburra booddarra immoo gaafa dhugaa bartee gaabburra waan akkanaa fayyadamtee qorachuun bareedaadha jedhee yaada bareeddu ko. Beeyammoo bira akkana ta'e barlukku gaafataa ture namallee jala kaayee ijoolleen immoo lakkiin nama nagaati hedduu nama gaariidha nama maana qabullee minaamnaan jiran garuu immoo kama karaa mootii footoo isaa wajjin ama dubartoota kana wajjin natti ergamu kana shakkii bakka namni kun naaf hin ta'u jireenya. Dhungataa ka'a maal qaba yaani suuraa ka'uun ikkoo suuraa ka'aniif wal dhungatanii yoogis wajjin waa godhanii miti jedhamu bar yaani ammatee baqqaan dhungataa ka'a suuraa abbaa fedhe nama wajjin ka'a. Inni famous wayitii moo artistii wayitii moo maanni dubartii hundaa wajjin kan ka'u meenaayi. Ani wallahi kanatu gaafii natti ta'e amma namni yeroo baay'ee nama gaariidha namni yoo jedhele jecha namaa san maaliif amanuu dida. Yeroo haga dubartii lama sadii nama naannoo tokko waan taaneef wal beena waan ta'eef barinni ebali wajjin jira ani footoo isaa lamaa wajjin kan fidanii natti ergan jechuudha yeroo baay'ee maa akkana gootee jedhee footoo isaa yoo itti ergu haayi sobaa bakka akkuma tokkotti ayyaana minaamni yookiin namitti qisii jedheetuma kan mana sababee zim jedha. Bakka ani suuraa mana bakka achumatti illee jiraadhu illee immoo kophaa kiyya sitti ni jiraadha mataa jireenya mataa kiyyaa kanaan booda jiraachuu barbaadaa jedheeni ture. Lakki namni sobee addaan baasudha maarri namni sobee sirratti kana bare muree kun ishii footoo kana simaa kunoo footooshooppii ho'i hin taane footoo kan keetuma wajjin kaate kunoo wajjin akkana kaa jirta akkamitti akkana jettaa yoon jedheen wa'aa namni sobee addaan baasudha jedha. Bakka ani biyya ormaana keessa naannoo waggaa 6 akkas naannofsiise garuu mootu kijib isaa dadhabee jira wallaa taakkasee jechuudha gaafii soba isaallee addaan baaseeti neene. Akkasii wallaahi namallee jala kaayee bakka edaanni soba dhiirri yoo hundi isaa dhugaa hin dubbatu kun nama miidhuuf deema kun mootu jalaanii kabir jiru barbaadata karraa fagaate mootu miidhuuf deema. Dubartoonni baay'een namoonni akka kiyyaa kun ni jira dhee yaada. Biyyaas ta'anii biyyaan baatanii biyyatti jaalatanii inni ta biyyaa jaalata booda gaafa galan rarra'anii hafanillee hedduutu jira dhee yaada. Garuu gorsaan ammasii himatu fayyadamte badambitti isallee gaafadhu na barbaadda ansiin barbaada. Egalee si hojii wal fakkaataa mudhachuu na barbaaddaa jedhii haala naamusaatiin haala tasgabbiitiin atutti xiyyiin. Atiish abbaa argee wajjin kaataa dubartii hamnaan shayxanaa bar anumaan walitti. Akkas jedhiiti gaafadhuuti yoo inni wanni si jedhee akkas godhi baqqaan akkas godhe yaada si gorsa. Okay, inshallah Rabbi si haa gargaaru. Rabbiin sirraa jaalatu ishee garaatiyyaa. Oomis hin jedhashi.
nu bulii nu guddadhu manguddoo nu ta'ii haadha Amiin. sukkuumsaa nu ta'ii siin jedha Amiin. waaqota ishee Amiin siin abeetti. jaaladha iddoo akkasii kabajaa Rabbi si haa jaallatu. Oromoo warroonni as jala jirtan kama gamaa gamana fiiddan kana kun obboleettii teenya tana kun hin beektan jechuudha waa hedduurraa barataa jirtanii kaadhaa odoo hin taane kanaan duratu baay'ee hordofaa turre hin beektan isin hundi keessanuu taap godhaa fi sheer godhaa fi waan hunda bakka akkasitti si bira dhaabbataa si jajjabeessaa isin jedha ishee Fatiyyeen haadha dubartootaati. Jabduu qabnaa jabeeffadha jabaa fi abbatu jabeeffataa isiniin jenna kaa akkasi dhaggeeffadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi haa gargaaru. Namni biraa jira ergadhaa. Namni biraa yoo jala jiraattan namni rakkoo keessan himachuu barbaaddan yoo jiraattan ergadhaa. Okay, Fatu, gaaffii tokkotti dabaladhee bahu. Okay, gaaffii gabaabaa dhiira jaalalaaf si barbaaduu fi dhiira maallaqaaf si barbaadu yaani dirree ba'ee maallaqa na ergisi utuu siin hin jedhin yaani tooftaa sitti fayyadamee jaalalaaf yookiin immoo yaani jiraami faayidaadhaaf ta'ee jaalalaaf ta'ee kasi barbaadu haala kamiin beekuu dandeessa nama irraa hin beekamne wayii yaani. Yookiis jaalalaa yookiis maallaqa. Jaalala utuun aywa jaalala yaani jaalala dhugaa si jaallataa fi faayidaadhaaf si jaallata garuu nama ofirraa naqqaasisne nama yeroo agaar kan si gaatutti kan siif du'ee yeroo harkaan si gaate garuu wanti sun faayidaadhaaf ta'uu sitti beekamu tokko masalan dhiirri tokko yaani nuti shamarroonni yeroo baay'ee kan miidhamnuuni dhiirri tokko yeroo namatti dhiyaatu yeroo duraa faayidaadhaaf miti maallaqa keetiif illee miti maallaqa durbaan barbaadu wanti kun waan barbaachisaarraa sammuu qabudhalleedha. Akkamiin baruu dandeenya? Hamma masalanii ergi dirree ba'ee beekamee maallaqaan ergina ijoolleen durbaadhanii sheekonni namoonni kaanis iyyuu jalqabanii dirree ba'ee gaafataan jiru dhiirri. Akka ergasii narra kadhee maallaqa naa ergi jedhamaa hin jiru. Garuu immoo haa ta'u malee tooftaa jaalalaatiin sitti siqanii ka'anii boodarra kan si miidhanu. Amma masalan shamarran keenyaaf faanumarraa jalqabee waan kana akkamitti ilaalta? Yaani akkamitti baruu dandeenya? Naaf himuu dandeessaa? Hayyish. Nama tokko beeki ati jabduu ta'uu qabda gaafa namni tokko faayidaadhaaf yookiis immoo nama dhugaadhaan si jaallatu hinuma beekta. Maaliif yoo ati ofirra raftee hin jiraanne nama xiinxaluu danda'u nama xiinxaluu danda'u ta'uu qabda. Nama of beektee ati of jaallattee kaate yoo nama kan jaallattu ta'e yeroo sana jireenyinuu adda sii baate. Nama si jibbuuf nama faayidaadhaaf sitti dhiyaatu yookiis jaalalaaf sitti dhiyaatu adda baafattee qulqulleessitee beekta. Sun maalirraa kan ka'e dura kabajaa ofii of jaallachuu dursitee ofii yeroo kennuu si galee gaafa dursitee ati yeroo ofii kennitee waa hunda bakka ofii gootee kaatee namaa goote wallaahi aziim namni tokko sin sossobu namni tokko sittiin taphatu namni tokko dhufee maallaqa keessa nyaatu jaalala keessa nyaatee hin deemu. Kana beekadhu. Dura garuu ati ani eenyuun ni eessan jiraa si galee namni akkamiitiin wal barachuu qaba namni kun nama akkamiiti jettee namni kun nama akkamiiti atuun badan bittiin dhiyaatiin jettee nama sana duuba isaa seeraa qorachuu akkaataatti oolu akkaataatti galu akkaataatti ba'u qorachuu qabda seeraan achii booda yoo of kennite iyyuu homaa miti ammaalummaa isaa barte jechuudha. An akkasitti yaada. Amma maal sitti beektaafatu ifu mallees dalaasoo kiyyaa fi yaadii rakkoon gaaffiidha. Mucaa gwaaddanyaa kiyyaa tokko jirti. Asuma Dubaayii keessaa gurbaa wayitiin baay'ee tokko wal jaallatu. Jaalalli jaraa yeroo laaltu anda'um aniyyuu nan qannaa ture akka sanatti jaalala jechuudha. Garuu yeroo dura qabu yaani yeroo waggaa lama waliin turee
waan hundayyuu yaani walii galanii innis hojii ni qaba waan hundayyuu ni qaba. Garuu haga nikaa hidhatutti baay'ee tokko bakka maqaa qananii baasee fi sirriitti kunuunsaa ture. Bakka ergani kana hidhatee jettee waan hundayyuu gootee maallaqas bakka firumayyuu dagachiise boomcaan. Kazaan waan hunda yeroo xumurtee kaatu maal godhaa manas mijeeffatee alas mijeeffatee garuu haga illaa quraana qabutti waliif kakkatanii sii gala. Baay'ee wal jaallatu bakka jaalala jennaan yaani afaaniin himee hin danda'u jaalala jira. Garuu macarrashaarra maal godhaa ni fuudhe utuma siin jirtu kan biraa fuudhee sana booda dhugaa sitti fakkaatee abbaa barbaaddachuu dandeessa. Kalas jiruu kee jiraadhu jiruu kan jiraadha je'eenii amma dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa 3 wayii bira deemeen ture. Illaa sammuu si gadhiistu irra geessee jirti jechuudha. Mucaan sun dalagaatti illee hin deebinee mana kontoraataa haa ta'u malee immoo Arabni sin bira hojjettu. Yaani Arabni ammatti fayyaa qabdutti kan si barbaadanu ijoollee bira jirti jechuudha mucaan sun. Tabalaa shoftee jechuudha. Yaani gizee dura jaalala yaani assa bilaale mee akkamitti barta waan akkasii. Ni jaallata bar. Yeroo tilaattu ni jaallata jaalaluma fakkaataa normaan jaalala. Gizee ati immoo waan hunda ofitti gadhiistee kooti jiruu kootii waa kootii jettu sana boodadha kan inni sirkaa miliqu. Hunda jechuu kiyyaa miti ni jira namni akkasii. Maallaqa keessa hin erginaa utuma abbaa manaa ta'eyyuu jettamoo yaani wallahi maalan beekaa ani yaadeen dadhabe yaani wanti kun akkami laata? Nama akkanaa dhiira akkanaa dhiiruma akkanaa gizee dhiira akkanaa jala dhiirri sii kakatu aslan dhiirri lubbuu siin jedhu dhiirri lubbuu siifan ruuhii galbii hayaatii ansiifan du'aa bar ansin jaalladhaa bar kara fuulduraasii malee nama fuudhuu bar jedhee harakaata daneessu dhiirti akkasii gankumaa kara fuulduraatti sin fuudhu yeroodhaaf sitti taphata gizee si dabarsa yeroo si dabarfata beekadhu. Yoo maallaqa qabaatte maallaqa kee nyaataa baqa akka fedhe si cafacafee nyaaf immoo taabtaabii sana godhee gaafa salachaame ni deema kan biraa fuudha. Ati yeroo sana maraattee mana keessa hidhamtee jaalala isaatiin maraatta. Dhiirti dhiira hin beeksisa dhiirri si fuudhuu barbaadu. Dhiira tasgabbaawaa haala amala isaa bareedu deemu bareedu taa'u tolu bareedu hafokkatu bifaan. Si kabaju naamusaa naasa'u suutaan sin jaalladha naan jedhu guyyaa takka illee naan jedhe naan immoo jettee of gaafattaatu gizee tokko dhiirri akkanaa nama jaallataa nama fuudha. Garuu ruuhii galbii hayaati si malee nyaanni na dide nyaattee lubbuu raftee kaatee dhiqattee deemtee kana godha hin jiru dhiirri akkasii gankumaa nama hin jaallatu. Akka kaatee piroomisii naa ganee hin galu an piroomisii. Sigale promisi walii galuu dhiisuudha. Kan akka keetii dooma dhala dhiira akka keetii sagatee kan akkas godhu. Sigale isukoo okkeeshi isukoo inna kanaafu wallaahi laazim dhugaan siin jedha ani kanuman sittima waan biraa sittin himu bakka wallaahi laazim. Haya okay. Rabbiin nu haa qajeelchu hunduma keenyayyuu keessattuu dhiirri dhiifama naa godhaati. Dhiira biyya Arabaa jedhaan jiru. Dhiirri biyya Arabaa yoo wal nyaate sasuma keessatti wal nyaata. Akkuma qabu isa maalish garuu dhiira biyya ta'anii biyya alaatti nama janajjananu wallahi maadri qabrii sodaadhaan jedhaan dhaamsi koo inshaallah rabbi khayriyaa godhu. Akkas kanuma fate. ربي يجعل الغرب بولتي